amata kudha lama guutuun as gubbaa taa'ee nyaachuu jira. As gubbaa taa'ee walla as gubbaa taa'ee balaaxaa gubbaa simintoo gubbaa taa'ee nyaachuu jira. Dhalaan biyya Arabaa quufte, dhalaan biyya Arabaa belbelte, dhalaan biyya Arabaa shakarte. Laal wanni kanatti nuti sagalee teenya lukaasa dhalaa biyya Arabaa waan birootii miti. Nuti nama feena, nama dheebonna, nama keenya hojjaan hin jirreef Arabaa hojii jirra. Waan haasawinu illee gizee haasawinu dho'isaan beenu akka Arabaa taanee jirra. Fakkeenyaaf hijibuun beenu, dhoffachuun beenu, achi qaqqabachuun beenu. Si galte waan lukaatti jiru baafanna. Saniitu maqaan balleesse malee. Mee afaan walii qabadhu. Mee akka akkam jette sabuun mee kottu. Afaan walitti qabadhu. Nyaadhu. Buloosa wada lubbiyyee tana booda buloosa godha. Si galte akkasitti obboleeyyan kiyyaa kan nuti haala kana keessa jiru yoo nu dhukkube mudhii dhannee yaanu kana waggaa 12 baraaxarra taa'anii nyaata nyaachuu nyaata qofaa miti isaa odoo nyaatan afaan keessa kaawwatanii osoo liqimsiin hanqachuu gola madaamii keessatti lunni nama dhiita'ee unkulaalitiin namatti ka'ee dhaabbachuu dadhabuu hojiin nama jalaa dhumachuu didee taa'anii boo'uu yeroo kaman boqadha yeroo kaman dalagaa kana fixadha jedhanii yaadan dhiphachuu. Egaa shamarra harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa artan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa waggaa darbee anis akkuma keechanii gola madaamii keessaa kanan jiruun ture. Garuu akka fedhaaf eeyyama waaqayyoo ta'e immoo waggaa bara kanaa biyya abbaa koo Oromiyaa keessatti argameera jechuudha. Egaa har'ammoo dhaamsinan isinii dhaamu dhufee akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitan jechuudha. Waggaa 12 Ramadaanaa baraaxaa kanarra waggaa 12 nyaachuutti jira. Waggaa 12 iddoo kanatti kophaa koo nyaachuutti jira kan jedhu obboleettii keenya. Viidiyoo kanarratti hundaa'itanan gara keessan dhufee jechuudha. Hundi keessanuu gurra keessan as qabaatii dhaggeeffadha. Egaa biyya ormaa jechuun waan isheen qabdu hin beeknu. Keessaa gallaa, barana gallaa, egere gallaa, bara dhuftu gallaa osoo jennu baay'een ijoollee waggaa 15 hanga 20 illee achi keessa kan turan ni jiru. Haa ta'uutii garuu wanti beekuu qabnu biyya lafaa kanarratti warqiis qabaadhu, makiinas qabaadhu, gamoo bareedas qabaadhu, waan feete qabaadhu, dhibba mana zarta malee dhibba jiraachuu hin dandeessu. Warqii qabaatte jettee duuti sirraan fagaattu, makiinaa qabda jettee du'a hin ooltu, gamoo bareedaa qabda jettee biyyaa ol hin jiraattu. Kanaafuu jechuudha shamarran keenya gizee biyya ormaa hojjennu achitti umurii keenya lakkaa'uu qofa osoo hin taane laayiviin nuti dabarsuu qabnullee akkasumas jireenyi nuti ijaarrachuu qabnullee wantoota hedduudha jechuudha kan biyya lafaa kanarratti sababa gola madaamitiif nu darbaa jiru sin darbaa jiru baay'eedha jechuudha. Ijoolleen takka jireenya takka osoo hin ijaarratin onlaayinii qofaan nama tokko wal bartanii ani kana godheera amma immoo ati kana godhisin jedhee namni afaan isaa attaalalus baay'eetu jira. Barana yoo nan gala jettee barana maal gocha galtaa miti. Baranatti dabaladhuutuma hojjedhu waggaa dhuftu galta kasiniin jedhus baay'eetu jira waan ta'eef. Egaa as keessatti ati jechuudha gola madaamii keessa yeroo hojjettutti akka nama qubni kun amma quba 5 qubni 5 kun quba 5 qubni 5 kun hunduu gahee mataasaa qaba jechuudha. Harki kun gahee hojii mataasaa qaba. Kunis gahee hojii mataasaa qaba. Garuu lamaan kun walitti waa lama hojjeta. Isin galee miti. Egaa wanni nan isiniin jechuu barbaade gola madaamii keessatti kan jiraatu si qofa yoo ta'e, mataa kee qofa yoo ta'e, ofii kee qofa yoo ta'e, Itoophiyaas gaafan galee ofii kooti jiraachuu nan dadhabaa jettee sirriitti murteessuu qabda. Inni itti aanu ijoolleen dhala dhaltanii
ilmoo godhattanii biyyaa baatan hanga ilmoon keessa si wallaaltutti hanga bifa keessa wallaaltee gaafa biyya galtus akka haadhaa osoo hin taane akka namaattuu hanga si ilaaluu diddutti kan geessan baay'ee keessantu jira. Daa'imman taraa ijoolleen ilmoo godhattanii biyyaa baatan daa'imman keessan akka haadhatitti kan si ilaaltu gaafa biyya ormaa teessanii maallaqatti ergitanii uffata bareedaatti bittanii waan gaarii gootaniif osoo hin taane gaafa rakkinna keessatti rakkinna san wajjin isaan kunuunsitanii firri isaanii irraa xaraddanii fuula isaanii irraa dhiqxanii uffata isaaniitti jijjiirtanii mana barumsatti ergitanii yoo gala nyaata isaanii qopheessitanii manatti eddan haadha ta'uu keessa sin barti malee yookaan immoo ilmoon gudeeda keessanitti baattanii deessan gaafa irraa fagaattan waggaa 6-7 hanga 10-15 irraa turtan dhala kiyya jettee ati gaafatti deemte lakki ani sin beeku kan na dhale ishiidha jettee daa'imti ofii keetii ati dhalte ishee guddifte san himatti jechuudha. Sini galee inni itti aanu immoo warroonni dhala hin godhatiin biyya ormaa teessan osuma baranan gala egereen gala bara dhuftun gala jettanii guyyaa amata lakkooftan dhalli isinirra darbuu danda'a. Umurii shamarranii gabaabduudha. Umurii shamarranii xiqqishuudha. Umurii keechan eeggadhaa. Gola madaamii keessa hojjechan umurii teechan eeggadhaa. Ani umuriin kiyya ganaadha daa'ima kan ofiin jettu osoo atin argin umuriin keessirraa bada. Golli ormaa namaa taallalti. Mi'a amma fakkeenyaaf waggaa 12 guutte. Waggaa 18 gadi biyya ormaa kanan deemtu waggaa 16 gadi hin deemtu amma osuma gola madaamii keessa teechuu bar waggaa 30 guutte jechuudha. Erga waggaa 12 dalagde. Kan waggaa 20 guutte immoo waggaa 18 yoo deemte 40 taate. Of ilaalaa of madaalaa biyya arabaa agam yoo guddate waggaa 6 ol darbuun qabu baqa. Waggaa 6 ol darbu waggaa 8. Kanaa ol nama angasha. Maaliif homaan qabaanne jechuudha. Garuu immoo fayyaa qabdutti gammadiiti maa biyya keetti deebitee gabaa nagaddeen jiraan. Yoo ta'uu baate immoo as deebitanii wanta biyyitti jirtuu laaltanii saniin booda achi deebi'uun jira. Waama biyya sanii qofa laalte bar gola madaamii keessatti hanga feete amma gola tokko keessa waggaa 10 waggaa 15 hanga barbaadde taa'e. Madaamiin akka ilmoo kee inti benti ya habiibti siin jechuu dandeechi afaaniin. Garuu intala ishee akka ilmoo isheetti waan barbaadde uffattee akka barbaadde taatee akka barbaaddetti fataa akka jettee jiraattu. Madaamiin si eeyyamti. Dhugaan siniin jedha. Yuunifoormii keessa osoo hin ba'in waggaa 8 hojjechuun dhagam akka ulfaatu nama achi keessa jiraatetu beeka. Maal eenyu jettanii waggaa kana hunda nyaata kophaa ofiituu gizee hunda nyaachuun ani dhugaan siniin jedha. Gizeen achi jiru yeroo nyaata nyaadhu hojjedhee dalagee xaaree dadhabee gaafa nyaata nyaadhu kophaa kiyya kushiinaa keessatti gaafan galee nyaata goo nyaadhu imimmaantu na dursa. Mana hunda saatu fooqii 3 jalaa gubbaa kan qulqulleessuan. Garuu soofaa sanirra hin taa'u imimmaantu na qaba. Bakki keenya kushiinadha jechuudha. Biyya arabaa yoo jedhan waanuma gaarii seetu. Kanaafuu kun isinitti hin dhaga'amu. Gizee hunda kushiinaa keessa yoo jiraattan kushiinaan isaanii haa bareedus akka fedhe haa ta'us keenya bushaa kanatu nuuf ta'anu. Isinii galee egaa kana fakkaata. Sammuu keechan bara baraan garbummaa jala teechiftanii bara baraan hin garboomina. Bara baraan garbummaa jala yoo xiqqaate sammuu keessan garbummaa jala baasuu yaalaa baqa. Maaliif jennaan eenyummaa keechan baruuf jechuudha. Egaa turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jennaan gara viidiyoo biraatiin walitti deemtii turtii gaarii isiniif haa ta'u.